sadi afuri maratoni katamuri kalama sadi afuri mirga gori bita gori sama it ovisa sursoha shafisa inna sita vista irreke sentinsa Tim Oromia Hollanditi, Tim Holland qsati Oromia jenne namni le nugargare tujira isan le gare to fatu fena nugargarani Tim Oromia jenne dabne arantana khubba wali qabamneti wara Netherlandi Timo Netherlandi joli bane tabanne tima friendly match yakuma training ile no tajane to mujtabanne nama mo ajanin coach nugargare wali tinfide nam teamni amatak fagstakat amatak fawli dfan amantana ni dfe gzedu wali tijole ونفيدين nugargare xiti tima khanum dabe ani coach da coach tima Netherlandisi FC Aure klaba be eni da خرابراتي نتشين ستنديتين كابون جولي أورمو ولفده أكيسان أسخيستي خبران جواتن إرد لقوتين جرا أكسما ملتنا نقيس جرا تكا
oltanaanis kubbaadhaan talentii jabaa qaba bakka jabaa taphachuu jira Ahmadii jira hedduudha jechuudha takka lama sadii jee maqaan dha'u as keessa warree fuulli durri isaanii kubbaarratti maal akka fakkaatan jajjaboodhaa jeetiin abdii guutuurraa qaba fakkeenyaaf tiima guddaadhaa hojii taphanne tiima ganda kana kan jiru AEN hojii taphanne nuti qophii kana eegee galee amata dabre waatii ja'a albarsan irratti taphanne achi boodallee akkasuma itti fufne Provinsi adda keessa deemnee Furislaanditti takka lama taphanne ijoolleen sun ijoollee jabduu keessa jira namni wal keessa jira tokkummaadhaan uummata Eurooppii wajjin wal taanee dargaggoo Eurooppii akka warra Jarman jiran Stavanger jiran Isloo jiran hundaa wajjin haasofnee karaa itti namni hawaasni walitti dhufu carraa nama keenyatti waliif fidnu Eurooppii keessa babal'isuudhaaf fuulli durri isaa waan kana ammas lama deebi'ee tiimni kana qofaa miti tiima A B C qabna tiimni takka lama ilaa sadaffaa jira akkasumatti ijoollee xixiqqishoof illee ijoollee umriin isaanii amata 9 ilaa amata 12 qopheessu jira taphaarra taphanne kanatti hedduu gammachuu guddaa nu dhagee kilabni har'a nuti hojii taphanne kilaba yoo akkam xiqqaate amata 10 takka hojii training godhu jiru ijoolleen tun carraa kana harkattee guyyuu walitti dhuftee training godhu baattus amata irraa gusadi oggoo afur walitti dhufanii Neezerlaandii keessatti biyya futbooliidhaan namni itti guddatu keessa jirra guddachuudhaaf nutis akka Oromootti murannee lafa kaanee jirra caayaa gaaddisa Oromoo Neezerlaandilleen gargaarsa guddaa nu goote akka karaa nuti deemnu Sweden deemnu jajjabaatanii isin bira jirra hin sodaatina maalleeni isin hin daangeysin nuti isin duuba jira waan feetan nu gaafadhaa jaan akkasumatti qophii biraallee Jarman irratti qophooytu jira Ogosti guyyaa 8 irraa eegalee ilaa guyyaa 13 deema achirratti illee akka argamnu proomisa seenneef jira warra Jarmaniif illee akkasumatti Maadiinis akka manaajera kilaba futboolii Neezerlaandii keessatti nu boodaan nu wajjin jalqabarraa takka guyyaa takka illee osoo nu jalaan hafin kaameraa isaa qabatee makiinaa isaa qabatee dhibbarraa dhibbatti nu jala deemee nu gargaaru jira inni illee manaajera keenya inni isaas jira karaa isaatiin isin dabarsa. Galatoomigaa ammallee tilmaama bal'aa qabna waayyuu dura aansee namni gartee hamilee jajjabduu nuu kennee isin duuba jirraa jedhanii gaaddisni Oromoo Neezerlaandii abdii guutuu nuu kennee horiin akkuma reefuun tanamuwaan jedhee qabeenyi isin hin daangeysin isin duuba jirraa jabaadhaa jedhanii akka jajjabaannee itti fufnu nu godhanii namni yoo waan danda'u wal gargaaree ni guddata walirratti yoo eeguu baatee karaan nuti deemaa jirru kana tana waniin hin anju'u fuula dura biyya tana keessatti yoo dandeenya amma waan yaadaa jirru ji'a torbaffaadha hawaasa Oromoo kan Neezerlaandii keessa jiru nulleen kilaba biraa biyya biraatirraa afeerree asitti qophii guddoo qopheessuudhaaf tilmaama qabna fuula dura tilmaamni keenya san akka bakka ga'uu gaa isinuma fa'aa abdannaa nu cinaa dhaabbattanii akka gartee nu jajjabeessan abdii qabna kana yaanni kiyya. Arraan tana hedduun gammadee li'aannoo ijoollee xixiqqashoo hedduun keessa jira nu hundi namni gurguddaan hedduun jiru li'aannoo ijoolleen xixiqqashoon tun arra ijoollee nurra gurguddoo amata meeqaan amata 20 takka hojii irra taphannee akkasumatti kunnoo jajjabaanneeti nutilleen akkasiin moonee Oromoon bakka jiru hundatti akkaan hin jedhuun ijoollee Oromoo walii qabaa taphachiisaa nama jajjabaa hedduu jira